hawaasa Oromoo fi deeggartoota Oromoo biyya Jarmanii fi naannawatti argamtan maraaf koreen qindeessituu ayyaana irreechaa biyya Jarman baga ayyaana irreechaa bara 2019 isin ga'e jechaa kabaja ayyaana irreechaa fulbaana 21 magaalaa Frankfurt kabajamu milkeessuuf alaamanatti bifa miidhagaa fi mijataa ta'een qindoominaan qindeessaniiru. Haaluma kanaan fulbaana 21 waaree booda sa'aa 12 fi walakkaa irraa eegalee hanga sa'aa 16tti sirna irreeffannaa fi bashannanaatiif bakka Rebstock Park am Main Römerhof Max Prus Straße jedhamutti dirree diriirfatti qopheessanii jiru. Bakka kanatti fulla'uuf karaan mijatan Baanoof irraa Straße baanii lakkoofsa 17 qabachuun hedduu mijataadha. Galgala galmi bashannanaa sa'aa 17 walakkaa irraa hanga halkan qixxee sa'aa 24tti qophaa'ee jira. Bakki isaa Saalbaag Griesheim Schwarlenberg 57 65 933 Esibaanii lakkoofsa 1 fi 2 Baanoof lakkoofsa 103 irraa qabachuun steeshinii tokko deemtanii yoo buutan galma bira geessu. Artistoonni jaallatamoo fi kabajamoon waltajjii irra burraaquun isin foggalchiisuuf qophaa'anii jiru. Isinisitti qophaa'aa koottaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa 01 52 17 25 75 duwwaa 9 01 52 19 35 23 78 01 52 11 46 11 79 01 72 97 57 363 koree qindeessituu ayyaana irreechaa Frankfurt am Main.